namoonni gaafa waa'ee kee hammeenya haasawan ati cinqamuun sirra hin jiraatu. Sababnis namoonni gariin amala waa'ee namaa gaarii haasawuu hin qaban. Waa'ee kee hammeenya haasawan jechuun isaanii ati nama hamaadha jechuu miti. Akka isaan itti nama hubatantu akkasi. Isaan ka barbaadan yeroo kee qisaaseessuun dhaabbattee akka deebisaa isaaniif laattudha. Akka nama gaarii taate eenyullee amansiisuuf dirqama hin qabdu. Waa'ee kee gaaroommina nama kamuufuu ibsuun sirra hin jiraatu. Eenyullee waa'ee kee hammeenya yoo haasee wanti isaan uuman hin jiru. Yeroo isaanii gubuun alatti wanti isaan haaraan uuman takka hin jiru. Garuu gaafni isaan uuman gaafa dhaabbattee isaaniif yeroo kee kennitee deebisaa laatteef gaafa san kaayyoon isaanii galma ga'a. Yaadadhu ati jettee namaa xiinxaluuf daqiiqaan gubduu hin qabdu. Yeroon teessee sin eeytu atis yeroo ceeteen dhaqqabdu. Yeroo isaan ta'anii waa'ee kee hammeenya haasaa jiran yeroo isaan ta'anii si hamataa jiran kanatti ati mataa kee jijjiiruuf biiziidha. Diraamaa isaaniitiif bakka hin qabdu ta'uu qaba.